hordoftoota fi jaallatamtoota mootii sooshaal miidiyaa hawaasummaa kana irratti dhuftanii anaa waliin wal arguu keessaniif guddaan isin galateeffadhaa. Waaqa carraa kana nu kenne raatii asin wal nu agarsiise galanna ta'u jechaan arraan wanna xiqqooshin sin xulaata jedhee tayyaadeetti innis maal yoo jettanii maaf laayikii naan gootanii maaf foloo nan gootanii foloo gochuu dhiisuun keessan maal abbaa keessan taphataniiti kan Oromoo mitiin aadaa keessan afaan keessan guddisuudhaan kaayyoon biyya maal yaaddaniiti eenyuutu barbaadanii habashaa ta'uu barbaadanii habashaan ta'u du'eetan badamlee habashaan ta'uun habashaatuun barbaadan jedhan barbaadan siin jechaa jiran yoo na dhageessan barbaadu ati maaliif akkana jettati ana habashaa ta'uun barbaadu foloo yoo na gooti foloo na gooti taatiin laayik na gooti sheer na gooti malee anis hin barbaadan ijaa argina ilaalin sima siifu si ilaalaa jiran.